Ashamaa kafuun akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun qophii alangee kan torbaanitti yeroo tokko isin bira ga'udha. Qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa hojiiwwan malaammaltummaa ittisuu fi to'achuuf taasifamu irratti kan xiyyeeffatudha. Marii kanaa fi keessummoota lama as magaalaa Adaamaatti argadheeti kan haasofsiise. Keessummoonni keenya itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa godina Arsii obbo Kamaal Abdaa. Keessummaan keenya kan lammataa itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa godina Arsii lixaa obbo Abbee Haajiiti. Mariisaa kasani wajjin turu ammoo an Haayiluu Miidhagsaati hanga xumura marii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Baay'ee gaariidha keessummoota keenya guyyaa har'aa as magaalaa Adaamaatti akka carratee kan wal agarreeti hojiiwwan malaammaltummaa ittisuu fi to'achuuf taasifamu irratti kan mari'achuuf deemnu qabatamaadhaan akka godina keessanitti jechuudha. Malaammaltummaan hammam tokko yaaddessaadha. Wanta jedhuun haa jalqabnu. Malaammaltummaan akka godinichaatti hangam yaaddessaadha kan jedhu kun bu'uurarraa qorannoo barbaada. Qorannoon akkasitti dhimma kana qoratee adda baasee lafa kaa'ellee jiraachuu baatu qabatama raawwii hojii godinichaa irraa yoo ilaallu hanga duraanis gahuu baatu. Hanga duraanis gahuu baatu qabatama gabaasota waggoottan darbanii fi bara kanaa wal bira qabnee yoo ilaallu tendensiin yakkoota malaammaltummaa godina keessa kan jiru ta'uusaa wanni namatti agarsiisu hin jira jechuudha. Kanaaf yakki malaammaltummaa kun akkuma bu'uurarraa hubatamuu qabu yakka ispeesifikaalii nama dhuunfaa irratti yookaan ammoo faayidaa dhuunfaa nama saniitiif qofa raawwatamu osoo hin taane diinagdee waliigala biyyaa irratti yakka raawwatamu, hawaasa bal'aa irratti yakka raawwatamu waan ta'eef sadarkaa sanitti illee hubatamee qaamonni haqaa akka godina keenyaatti qaamoleen haqaa kallattiidhaan ittisa yakka kanarratti bobba'anii kan jiran yoo ta'u gara waajjira abbaa alangaatiin illee akka abbaa alangaatti akka ogeessaatti yakka malaammaltummaa kana ittisuudhaaf waajjirichi gahee mataa isaa shoora mataa isaa bahuu qaba waan ta'eef bu'aa fi miidhaa yakki kun geessisuu danda'u maali kan jedhu hawaasni godinichaa sirriitti hubatee kallattii adda addaatiin ittisuunis haa ta'u eeruuwwan odeeffannoowwan garaagaraa dhiyeessuunis haa ta'u kallattii itti yakki kun hidhachuu danda'u irratti namni akka hojjetuuf hubannoon hawaasaa kallattii abbaa alangaatiin akka hojii tokkotti hojjetamaa kan ture ta'uu isaati jechuudha. Malaammaltummaan akkuma beekamu akkuma biyyatti illee akkuma naannoottis gochoota alseerummaa yookaan yaaddessaa ta'e keessaa isa tokko. Akka godina keenyatti hagam tokko yaaddessaadha isa jedhuuf qo'annoo addaa kan barbaachisu ta'ullee dhimmoota dhiyaatan bu'uura godhannee yoo itti ilaallu yeroo irraa yerootti wanti gadi hir'ataa jira kan jiru ta'uusaa waan namatti agarsiisu jira jechuudha. Yaaddessaadha wanni jechiisu keessaa tokko malaammaltummaan misooma gubbaatti dhiibbaa inni geessu olaanaadha. Gama biraatiin nageenya gubbaatti illee miidhaan malaammaltummaan geessu olaanaa jechuudha. Karaa biraatiin bulchiinsa gaarii keessatti gama dimokiraasiitiin illee dhiibbaa inni geessu olaanaadha jechuudha. Kanaaf malaammaltummaa wayitii bu'uurarraa ittisuu hin danda'amini nageenya biyyattii misooma biyyattii gufachiisa waan taateef yaaddessaadha wanni sechiisu keessaa tokko isa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Qabatamaadhaan akka godina keessanitti malaammaltummaan siyaasa irratti, dinagdee irratti, hawaasummaa irratti akkasumas nageenya irratti dhiibbaawwan akkamii uumaa jira jechuu dandeenya? Akkuma biyyaatti yoo ilaalle yakki malaammaltummaa kallattii adda addaatiin kallattii dinagdeetiin illee namni karaa qaxxaamuraatiin badhaadhuudhaan wal qabatee sochiiwwan mootummaan akka biyyaatti gubbarraa godhaa ture sochiiwwan biiroon keenya akka biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaatti waan kana seera qabsiisuudhaaf kallattii qabsiisuudhaaf gochaa ture gabaasawwan dhiyaataa turan haala waliigalaa jirurraa yoo ilaalle yakkoonni kunniin yakka baay'ee ulfaataa fi haalli raawwii isaas walxaxaa haalli qorannoo isaas teeknikaalii itti dhiyeenyaan dhimmoota beekuu kan barbaadu waan taateef
diinagdee biyyaa irratti miidhaa guddaa kan geessisu ta'uusaa gabaasota kallattii garaagaraatiin ajandaan mootummaa mataa isaa ajandaa mootummaa ta'e ajandaa biiroo kennaa ta'e ajandaa godina kennaa ta'e kallattii adda addaatiin miidhaan isaa kun hubatamee ittifamuu akka qabu seera qabachuu akka qabu hojii maanni jiru kun kallattii qabatee deemuu akka qabu koreen adda addaa sadarkaa mootummaatti beekamtii mootummaatiin sadarkaa ammoo biiroo kennaattis akkasitti dhaabbatee hojii kanarratti bobba'anii yakki malaammaltummaa kun haala ittifamuu danda'u yoo raawwatame immoo haalli inni itti qoratamee karaa salphaa ta'ee fi teeknikaal ta'een seeratti dhiyaatee namni waan san irraa baratee yakka kanaaf akka harka hin kennine diinagdee biyyaa irrattis gufuu akka hin taane kallattii adda addaatiin irratti hojjetamaa kan ture ta'uu isaatiisis godinni keenyas qabatamni isaa kan jiru waan kanaan adda haala ta'een waan raawwannee miti jechuudha. Kanuma kama sadarkaa gubbarraa jalaatti jiru kana raawwataa kan ture ta'uu isaati jechuudha. Baay'ee gaariidha. Qabatamaadhaan akka godina keessanitti jechuudha. Gochoota malaammaltummaa kanneen akkamiitu baay'ata? Sektoroota akkamii irratti ammoo malaammaltummaa baay'ata? Wanta jedhu illee itti aansinee haa ilaallu. Malaammaltummaa godina keenyatti kan bal'atu irra caalaan isaa amantaa hir'isuudha. Amantaa hir'isuudha. Aangootti garmalee fayyadamuun bal'inaan kan jiru ta'uu isaa sanada sobatti illee gargaaramuun bal'inaan kan mul'atuu fi gochoota qorataa hin turre gochoota seeratti illee dhiyeessaa hin turre keessa isa sadarkaa ol'aanaa kan qabu jechuudha. Karaa biraatiin qabeenya sababa hojiitiin harki isaanii gale miliqsuu kan ofii godhanii itti fayyadamuun dhoksuun bal'inaan kan raawwatamuu fi gochoota malaammaltummaa godina keenya keessatti qorachaa fi seeratti illee dhiyaataa murtiillee kennisiisaa hin turre keessa isa ol'aanaadha jechuudha. Kun dhimmoota nu bira dhiyaatanii eeruudhaan haa taatu yookaan qorannoo addaatiin irra gahamee haa taatu kan nu bira dhiyaatanii beekamanidha jechuudha. Kana olitti illee bal'inaan jiraachuun isaa waan namatti agarsiisuu guddaadha jechuudha. Kanaaf akka godina keenyatti malaammaltummaan bal'inaan hin jira jechuun hin danda'amu jechuudha agarsiiftuu kanarraa kan ka'e. Kanaaf bu'uura irratti hojjannee ittisuu wanni barbaachiseef illee kanaaf jedhetti naman. Amma akka godina keenyaatti tokkoffaa yakki malaammaltummaa kun diinagdeedhaan wal qabata akkuma reef kaa'ame. Ultimately diinagdeen kun diinagdee biyyaa waliigalaati. Seektara diinagdummaa irratti hojjetan yookaan hiyyummaa hir'isuu irratti hojjetan fakkeenyaaf kan akka waajjira bishaanii, waajjira fayyaa, waajjira lafaa, galiiwwan, albuuda maal kanaan wal qabatee jira jechuudha. Gosti isaa akkuma haala qabatama godina keenyaatti akkuma reef kaase qorannoo waan bu'uura godhatallee ta'uu baatu hojiiwwan hojjetamanii fi gabaasota dhiyaatanii raawwanni ati ilaaltee andarsaandi gootu wanni ati ilaaltee hubattu yakki kuni baay'inaan akka aangootti gara malee fayyadamuu sanada subaa qopheessanii mana hojii mootummaa keessatti ittiin fayyadamuu ittiin gargaaramuu qaamolee hojii mootummaa kanneen keessatti hojjetan kana ittiin burjaajessuu amantaa hir'isuun keessattuu naannoo amantaa hir'isuu kanatti akka godina keenyaatti yakki bal'aan kan mul'atu naannoo waldaalee hojii gamtaati jechuudha. Waldaa hojii gamtaa dhiyeessii adda addaa irratti bobba'anii jiran xaa'oo waan wal qabatu sanyii filatamaadhaan waan wal qabatu kanneen irratti bobba'anii warra hojjetan kana keessatti hin mul'ata jechuudha. Kanaaf wanni kun adda bahee indeksiin isaa karaa indeksiin isaa adda bahee kallattiidhaan waldaa hojii gamtaa wajjin ta'uudhaan tendensii yakkoota kanaa naannoo kanatti hir'achuu qaba jennee irratti hojjetaa kan jirru ta'uusaa asumaan ibsuuf. Malaammaltummaan diinagdee irratti, siyaasa irratti, hawaasummaa irratti dhiibbaa guddaa akka uumu ilaallee jirra. Akka godina keessanitti qabatamaadhaan malaammaltummaa ittisuudhaa fi to'achuudhaa fi maaltu hojjetamaa jira jechuun danda'ama? Dhugaadha akka godina keenyatti malaammaltummaa kana bu'uurarraa ittisuudhaa fi hojiin ilaalcha jijjiiruu bal'inaan hojjetamaa tureera. Barumsa hubannoo seeraa kennamaa tureeti jira. Keessattuu manneen barumsaa dhaloota daa'imman irraa qaruun barbaachisaa ta'e waan argamee fi daa'imman barsiisuurraa manneen barnoota keessatti hawaasa bal'aa keessatti barumsa hubannoo seeraa bal'inaan kennamaa hin ture jira. Karaa biraatiin hojjettoota mootummaa gaggeessitoota leenjiin adda addaa kennamaa fi hin ture jira jechuudha. Bu'uurarraa hubannoo kennuun ittisuun barbaachisaa ta'eetiin waan argameef. Karaa biraatiin akka godina keenyatti koreen ittisa farra malaammaltummaa jedhamu bulchiinsa nageenyaan kan hoogganamu
hoggana waajjira abbaa alangaa itti aanaa ta'eetiin kan hogganu koreen of danda'e hundaa'eet ittisa gubbaatti hojiin bal'aan hojjetamee jira. Ittisa qofallee osoo hin taane hojii eeruu fuudhuu qorachuu bal'inaan aanarraa hanga godinatti itti deemamee hojiin bal'aan hojjetamee jira. Hojii kanallee immoo bu'aan gaariin argameera jechuudha. Keessattuu qabeenya bu'aa yakka malaammaltummaa ta'an deebisiisuu wajjin wal qabatee qabeenya wajjin wal qabatee lafaa wajjin wal qabatee lafa sanada sobaatiin argateen wajjin wal qabatee hojiin bal'aan koree kanaan hojjetameera jechuu hin danda'amu. Malaammaltummaan immoo ilaalcha jijjiiruu gubbaatti hojii hojjetameen gocha jibbisiisaa ta'uusaa hawaasa keessatti bal'inaan akka baratamu hojiin bal'aan hojjetameera. Ammallee garuu hojii bal'aan kan barbaachisu ta'uusaa waan namatti agarsiisu bal'aadha jechuudha. Gochoota raawwataman irraa galmeewwan qorachaa ture irraa wayitii ilaallu hojii bal'aan ammas kan nu eeggatuu fi kan hin tuqamin jenneetiin kaasuu hin danda'ama jechuudha. Akka waajjira abbaa alangaa godina Arsiitti yakki kun yakka ulfaataa ta'uusaa hubachuudhaan gaafuma ka'umsa waggaa irratti karoora keenya qopheessinu karoora keenya keessatti hojiiwwan xiyyeeffannoodhaan irratti hojjetamuu qabuu fi qabxiiwwan xiyyeeffannoo raawwatamuu qabu jennee bifa addaatiin karoora keenya keessatti galchinee irratti karoorfanne. Sababni isaa yakki kun yakka baay'ee walxaxaa yakka baay'ee ulfaataa rakkoon inni geessuu danda'us hawaasa godinicha sanirraa darbee naannoo kanaannootti akka biyyaatti illee balaafamaa waan taateef irratti hojjetamee karaa qabachuu qaba karaa jedhuun xiyyeeffannoo addaatiin hojiiwwan irratti hojjetamuu qabu jenneetiin irratti karoorfannee irratti hojjetaa jirru ta'uu isaati. Kuni akkuma reef kaafne dinagdeedhaan wal qabataa, siyaasaan wal qabataa, kallattii siyaasaatiin namni fakkeenyaaf karaa qaxxaamuraatiin dhufee namni waan qabne namni hiyyeessa ta'e tokko karaa qaxxaamuraatiin dhufee dinagdee biyyaa harka isaatti galfatee waan hunda horatee abbaa qabeenyaa ta'a taanaan qabeenya biyyaa san guutuusaa harkatti deeffatee haala namni hundi mobilaayiz gochuu hin dandeenyeen inni ofa taanaan naannee siyaasni akkuma asiif achitti argaa turre siyaasni biyyaatti rakkoo hammaataa keessa galachuudha. Ajandaawwan siyaasaa keessaa tokko dinagdee biyyatti hammatanii of harkatti qabatanii socho'uudha gaggeessuudha waan taateef kallattii saniin dinagdee birallee taree siyaasuma biyyattii birallee rakkoowwan nageenyaa amma asiif achitti mul'atu kanallee guutumaa guututti illee ta'uu baatu babal'achuu yakkoota malaammaltummaa kun gahee mataa isaa keessaa qaba jenneetiin iyyaanna jechuudha. Namoonni kunniin gaafa dhimmi kun qoratamee seeratti akka dhiyaatamu barbaadamu ajandaan kun akka hin sochoone akka hin deemne dhimmichi kun qoratamee akka seeratti hin dhiyaanne kallattii ittiin dhimmoonni kun daayivarti ta'uu danda'a itti jijjiiramuu danda'an ajandaan mootummaa itti jijjiiramuu danda'u karaa nageenyaatti illee dhimmoota haalli isaan itti irratti socho'an hin jiran jechuudha. Kanaaf horaayizanii isaa baay'ee bal'aadha jechuu barbaadetti baay'ee ulfaataadha. Gama siyaasaatiin illee gama dinagdeetiin illee gama ikoonoomii biyyaatiin illee sooshaaliin haalli inni itti hawaasa keessatti wanno dabarsu illee dhiibbaa mataa isaa qaba kan jedhu kana qaba jechuudha. Malaammaltummaadhaan wal qabatee jechuudha. Abbootiin alangaa seera bu'uura taasifatanii hangam tokko qulqullinaan hojjetaa jiru. Noormaali abbootii alangaa hojii wal qabateeti. Abbaan alangaa bu'uura irraa dambii ittiin bulmaataa qaba. Abbaan alangaa hawaasa bakka bu'ee hojjetaa mootummaa bakka bu'eeti kan hojjetu. Wayitii hojjetu immoo seera bu'uura hojjeteetiin hojjechuu akka qabu naamusa abbaa alangummaa eeguu akka qabu bu'uura irraa jalqaba waggaati irraa wayitii karoorfannu hubannoo kennuu leenjii kennuu irraa eegalame hojiin bal'aan hojjetameera jechuu hin danda'amu. Akka godina keenyatti illee naannoo kanatti rakkoon naamusaa mul'atan bal'inaan hin jiru. Galmeewwan hojii haa turre illee wayitii dandeettiin argisiisuu kenna parsantii 100. Galmee keessattuu galmeewwan yakka malaammaltummaa wayitii fudhannee ilaalle galmeewwan nu dhiyaatan kan mana murtii dhiyeessine guutuu isaa galmee bilisaa tokko hin qabnu dandeettiin argisiisuu isaa dhibba jechuu hin dandeenye. Keezii harka qabnu itti ilaallu. Garuu kana qofa osoo hin taane moor itti deemnee wanna hojjechuu qabnu bal'inaan hin jira kan jedhu keeziin harka dhufe qofa irratti hundaa'u osoo hin taane bal'inaan hawaasatti siinee eeruun bal'inaan akka kennamu goonee seektaraatee mootummaa keessatti argannoowwan oodiitii jiran qabeenya qisaasaa moo'itii jiraate seecaamee sakattaamee hojii bal'aa hojjetamuu akka qabudha kan ilaallatu malee gama naamusaatiin wanni fooyyee qabu hin jira kan jedhu kaasuu barbaadete maaliif keeziiwwan harka jiru itti ilaallu hundi isaatu adabbii argatan galmee bilisa kan of harkaa hin qabne ta'uunsaa
wanni hojiin gaariin jiraachuu isaa waan namatti agarsiisuu jira jedhee yaada. Seeronni adda addaallee dambiiwwan adda addaallee malaammaltummaa ittisuuf to'achuudhaaf kan ba'an jiru. Yeroo adda addaattis duudhaan ni hojjetama. Garuu malaammaltummaan yeroo hir'atu hin mul'atu. Kun maalirraa kan ka'edha? Eenyutu keessatti hirmaata? Yakki kun namoota akkamiitiin raawwatama kan jedhu kana yoo laalle baay'een isaanii abbootii qabeenyaati. Nama qabeenya qabu. Namoonni qabeenya qaban kun ammoo kaappaasitii waa awwaaluu, waa dhoksuu, maallaquma ammoo yakka saniin horatan kanaan dubbii asii achi xaxanii waan san karatti dhaabuu, fashaleessuu kana qaban. Tendensii kana qaban. Most probably guutumatti illee kana jechuu baannu kunis gahee mataa isaa qabaachuu danda'a waan jedhu qaba. Kanaaf kallattii kanaan yoo laalle gama kanaan kunis akka wanna tokkotti jiraatu sadarkaa mootummaatti illee sadarkaa naannootti illee sadarkaa godina keenyaatti illee kanaaf harka namni kennee jiru hanga danda'amaa ta'e hojiin hojjetamuu qaba. Kallattii hubannoo seeraa uumuutiin illee osoo yakkicha raawwatiin hubannoo seeraa hawaasaa uumuu egaa yakki raawwatamee booda ammoo kallattiidhaan qoratanii seeratti dhiyaachuu faanallee abbootii alangaa poolisii wajjin wal ta'anii yakka kana qoratanii seeratti dhiyeessuudhaan wal qabatee hojiin hojjetamaa jiru baay'ee gaarii ta'uu isaati jechuudha. Biyyi keenya rakkoo seeraan qabdu akkuma walii gaatoo itti ilaalle. Dhimma malaammaltummaa wajjin wal qabatee labsiillee jira. Labsii 831 2007 kan ba'ees jira. Akka biyyi keenya xiyyeeffannaa addaa kennamee hojjetamallee jira dhimma malaammaltummaa wajjin wal qabatee keessattuu Komishinii Farra Malaammaltummaa hundeessuun isaa akka biyyaattis akka naannoottis konveenshinii adda addaa biyyattiin keenya kan mallatteessite jira. Waliigaltee idil addunyaa kan mallatteessite jira. Qophaa'ummaa malaammaltummaa ittisuuf biyyi keenya godhaa jirtu guddaadha jechuudha. Garuu wanti rakkoo ta'eetiin hin jedhe hojimaata mootummaa eeganiitiin hojjechuu dhabuun isa bu'uura ta'eetiin yaadaan. Tokko sani. Lammata immoo faayidaa dhuunfaa jedhanii yookaan faayidaa gareetiif jedhanii seera bahee kana cabsu. Seera bahee kana qajeelfama bahee, dambii bahee, labsii bahee cabsu faayidaa dhuunfaatiif jedhanii, faayidaa gareetiif jedhanii amanamaa ta'uu dhabuu, amantaa hir'isuu. Wantoonni kun isa bu'uura ta'e jechuudha. Kanaaf silaa gaggeessan wayitii hojii gaggeessu bu'uura seeratiin gaggeessuu qabaa jedheetiin yaaduu qaba. Hawaasni illee haqa soyitii barbaadu seera bu'uuradhee haqa argachuu qabaa jedheetiin yaaduu qaba. Karaa qaxxaamuraatiin haqa argadha wayitii ka'uu taate karaa biraatiin malaammaltummaatiif karaa banaa jechuun illee. Loogiin hin jirata murtee dabarsan gubbaatti loogiin hin jira taananii ammallee rakkoo ta'a jechuudha. Kanaaf wanti rakkoo ta'eetiin hin jedhe seera bu'uura godhatanii hojjechuu dhabuudha. Amantaa yookaan waadaa mootummaa fi uummanni namatti kennu dhimma dhuunfaatiif oolfachuu. Kun isa bu'uurati jedheetiin yaada. Kun sirraa taananii dhimmi malaammaltummaa yaaddeessaa jedhu kun bu'uurarraa daandii qabachaa hir'achaa deemuu hin danda'a. Kun sirraa taananii waadaa uummataa fi mootummaan namatti kennisan hin cabsan taanaan dhimma dhuunfaatiif hin oolfatan taananii malaammaltummaan yaaddoo irra darbee rakkoo nageenyas, rakkoo misoomas, rakkoo dimokiraasiis, rakkoo hedduu ta'uu danda'a, rakkoo bulchiinsa gaarii ta'uu danda'a waan taateef bu'uurarraa dhimmoonni kun sirratuu qaba kan jedhu yaadaan. Biyya kana keessatti yeroo baay'ee jechuudha malaammaltummaa ittisuudhaaf kan irratti xiyyeeffatameeti hojjetamu yakkootuma xixiqqoo irratti jedhama. Yakkoota gurguddaa biyya miidhuu danda'an, uummata miidhuu danda'an ittisuu fi to'achuudhaaf akka abbootii alangaattis ta'uu danda'a akka qaamolee haqaatti maaltu hojjetamaa jira? Akkuma reef jenne namoonni kallattiidhaan yakka malaammaltummaa kana keessatti hirmaatanii yakka kana raawwatanii namoota gurguddoodha. Abbootii qabeenyaa well equipped kan rich ka ta'an qabeenya hedduu kan horatanidha. Isaan kana adda baastee seeratti dhiyaasuun ni ulfaata jechuudha. Dinagdee qabanii, waa hunda qabanii, equipmentii garaagaraa qabanii, waan hundi isaanii harka isaanii jira. Gana kana jara kana hordoftee akkaataa silaa barbaadamu sanii seeratti dhiyaasuun ulfaachuu danda'a. Garuu ammoo qaamoleen haqaa dhimmoota kanarratti hojjetan poolisii haa ta'u, abbaa alangaa haa ta'u, qaama biraas haa ta'u uf kennanii
hojii kana galmaan gahuudhaaf hojii kana sarara qabsiisuudhaaf hojjechuutu fala waan jedhu sanii qabna jechuudha. Sirna itti gaafatummaa mirkaneessuudhaan wal qabateeti adabbiin namoota yakka malaammaltummaa raawwatan irratti murtaa'u ni jira. Adabbiin kun hammam tokko kan barsiisudha. Seerri bahee jira. Adabbiin labsirra taa'e kennamaatiin jira. Adabbiin kun hangam tokko barsiisaadha kan jedhu akka hawaasni jedhutti barsiisaa ta'uu dhabuu danda'a. Haa ta'u garuu keediiwwan qabatama godina keenya keessatti raawwatan yoo wal qabate adabbii hidhaa salphaarraa eegalee hanga adabbii hidhaa cimaa hanga waggaa 25tti kan kaa'u seericha jechuudha. Rakkoon seerichaan jiru adabbiiwwan kennamanillee seeruma bu'uura ta'e kennamaa hin jirudha. Adabbiiwwan kennaman barsiisaadha jenneeti kan yaadnu. Keediiwwan hedduu kan oliyyatallee itti gaafanne waan hin jirreefi adabbiiwwan barsiisaadha jenneeti yaadnu. Garuu rakkoodha kan jenneetiin yaadnu adabbii raawwachiisuu irratti. Godina keenyatti rakkoo jennee kan yaadnu adabbiin barsiisaa ta'uu dhabuu qofa hin taane adabbii raawwachiisuu irratti rakkoo jira. Kana keeziidhaan wal qabsee hojii isinii kaase seerri kenna yakkamtoonni hojii kan hin qabame taate bakka hin jirretti illee yeroo itti adabbiin itti murtaa'u jira. Falmiin hin geggeeffama bakka hin jirretti adabbiin itti murtaa'a. Namoonni sun immoo qanii itti murtaa'e qabamaniitiin gama seeratti dhiyaachuu qaban. Namoota itti murtaa'an kan adabbiin irratti raawwatamin godina keenyatti bal'atu jira jechuudha. Lakkoofsallee kaasuun hanga danda'amutti jira. Hanga nama 100tti kan dhiyaatu jira jechuudha. Kanaaf adabbiin hojii irratti hin raawwatamne immoo namoonni irraa baratan jechuu hin danda'amu. Akka rakkootti wanti ilaallu ishiidha jechuudha. Adabbiin kenname gahaa ta'uu dhabuu hin taane adabbii irratti raawwachiisuu dhabuun jira jechuudha. Kana immoo bal'inaan poolisii jira wajjin qaama adabbii raawwachiisu wajjin irratti hojjechuu kan nu gaafatu ta'uusaa namatti mul'isa. Tumaalee seera yakka malaammaltummaa yoo ilaalle baay'een isaanii adabbiin isaanii ol ka'aadha. Ka'umsi adabbii isaanii illee xiqqaatus ka'umsi adabbii isaanii baay'ee ol ka'aadha. Kanaaf gama kanaan ani adabbii seera sanirra taa'etu xiqqaadha waan jedhu qabu. Ani personally wanni ani kaasu naannoo kanatti kaasuu barbaadu seeratti dhiyeessuu namoota akka kana raawwatan seeratti dhiyeessuu faana namoonni kunniin akkuma reef jenne namoota humna qabanii kaappaasitii qabanii akka jalaa miliquu tendensii qabanii dhimmoota garaagaraatiin illee waa fashaleessuudhaaf illee kaappaasitii qabanii dandeettii qabanii isaan kana seeratti dhiyeessuun barbaadanii qabanii to'atanii seeratti dhiyeessuun ulfaata ta'uu danda'a. Hogguu kana ta'u dhimmoonni isaanii kuni kallattiidhaan shakkamtoota yakka malaammaltummaa kanaa yookaan himatamtoota yakka malaammaltummaa kanallee qaamaan argachuu yoo baatanillee haalli bakka isaan hin jirretti seeratti dhiyeessuun itti danda'amu seera akka keessatti kabareejii argachuu qaba ture. Garuu ammoo kun akka hin taanee fi murtiiwwan dhaddachi jibbaataa garaagaraa yoo laalle seera adeemsa falmii akka keewwata 161 illee yoo laalle kana raawwachuudhaaf adabbiin ka'umsa isaa waggaa 12 ta'uu qabaadha yakkisa. Adabbiin ka'umsa isaa waggaa 12 ta'uu qaba kan jedhu kaasa. Tumaalee seera akka malaammaltummaa keessa ammoo yoo ilaallu baay'een isaanii adabbii ka'umsa isaanii waggaa 12 ol kan ta'e keewwata muraasa keewwata hagoodha. Kanaaf raawwiin dhimmoota kanneen seeratti dhiyeessuudha. Yeroo shakkamtoonni hin jiran yeroo shakkamtoonni seera jalaa miliqan seera jalaa badan seeratti dhiyeessuudha. Gama kanaan hin danqama waan jedhu kaasa. Rakkoodha kan jedhu gama kanaan yoo laallame malee gara adabbiitiin adabbiin isaanii baay'ee ol ka'aadha akka laallutti. Keessattuu baaxiin adabbii sanii ka'umsi illee xiqqaatu baaxiin adabbii sanii ammoo baay'ee ol ka'aadha. Gidduu kanatti ammoo laalee baalaansii jiru jalarraa haga gubbaatti bu'uura seera yakkaa saniin adabbii isaa orderiidhaan manni murtii yaadota adabbii cimsan adabbii salphisan kan ilaalee adabbii kennuun aangoo mana murtii ta'ee jira waan ta'eef adabbiin isaa xiqqaadha waan jedhu kana hin qabu jechuudha. Murteen booda qabeenya malaammaltummaadhaan argame maal ta'a? Gama kanaan hojiiwwan godinaalee keessan keessatti hojjetamu maal fakkaata? Yakki malaammaltummaa kun qorannaan wayitii eegalamu hin beekama. Malaammaltoonni qabeenya miliqsuudhaaf qabeenya dhoksuudhaaf tattaaffiin godhan olaanaadha. Bu'uurarraa kan irratti illee hojjetamuu qabu kan irratti illee hojjetaatiin hin jirru yakka malaammaltummaa qorachuu wayitii eegalle qabeenya isaanii uggursiisuun isa bu'uura ta'e jechuudha. Qabeenyi inni malaammaltummaadhaan horatee akka hin miliqsine
akka hin dabarsine akka hin dhoksine uggursiisudha tokkoffaa irratti jechuudha. So qabeenya uggurameen booda galmeen qoratameetiin eega namoota irratti murtiin kennameen booda qabeenya bu'aa yakka malaammaltummaa deebisiisudha. Qabeenya bu'aa yakka malaammaltummaa hin uggursiifna akka dhaalamu godhudha jechuudha. Namni qabeenya yakka malaammaltummaa hin dhaalamu taanaan hin deebi'u taanaan wanti irraa baratu hin jiru jechuudha. Itti achi ba'e qabeenya isinitti fayyadamuu danda'a jechuudha namni kun. Kanaaf qabeenya bu'aa yakka malaammaltummaa san itti fayyadamuu hin danda'ama. Ilaalchi jedhu horatamaa akka hin deemne namni malaammaltummaadhaan badhaadhe ilaalchi jedhu horatamaa akka hin deemne qabeenya isaa bu'uurarraa akka irra dhaalamu godhuun irratti hojjetamuu qaba jechuudha. Eega murtiin booda qabeenyi malaammaltummaa horate qabeenyi bu'aa yakka malaammaltummaa akka irraa dhaalamu akka irraa galii ta'u irratti hojjetamuu qaba. Kan hojjetaa turellee kanuma jechuu barbaadeeti. Yakka malaammaltummaa ittisuu keessatti hirmaannaan uummataa maal fakkaata? Gara fuula durattuu maal fakkaachuu qaba keessaayyuu gama yakka malaammaltummaa irratti hiruu kennuutiin? Akka godina keenyaatti kanaan dura akkuma beekamu koreen ittisa farra malaammaltummaa sadarkaa mootummaattis sadarkaa naannoottis sadarkaa godina keenyaattis hooggansummaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaatiin dhaabbatee jira. Inni kun kan barbaadame haala qabatama duraan baratameen yakkoota malaammaltummaa kana qoratanii seeratti dhiyeessuun hin ulfaate. So tumsa namoota kallattiin dhawwaan kana keessatti deeggarsa gochuu barbaadanii deeggarsa gochuu qabanii barbaada jedhamee itti yaadame walitti qabummaa bulchiinsa nageenyaatiin koreen adda addaa waajjira garaagaraa irraa dhaabbatee hojiiwwan duraan akka waajjira abbaa alangaatti akka kutaa qorannaa hojjetamu akka tumsan kallattii garaagaraatiin akka tumsan. San keessaa tokko kallattii odeeffannoo fiduutiin eeruuwwan garaagaraa kallattii adda addaatiin hawaasa keessa oolanii deelii sochiiwwan hawaasa keessa jiraniin beekanii kanaaf namoonni kunniin koreewwan kunniin kallattii adda addaatiin dhaabatanii kun nama kominikeet godhuudhaan kun ammoo eeruu dhiyeessuudhaan kun ammoo qorachuudhaan kun ammoo hawaasa mariisisanii maaltu jira jechuudhaan hawaasa keessatti hanga gadiitti gadi bu'amee hojjetamaa kan ture ta'uusaa asumaan kaasuu fi garuu ammoo sochii biyyi keenya keessa jirtuun beekamaa gama nageenyaatiin naannoo keenya keessa jiruun beekamaa gama nageenyaatiin godinni keenya illee keessa jiruun beekamaa waan taateef hanga barbaadamuu fi yaadama koreen kun dhaabate saniin hojii keessa galamee dhimmoonni socho'uu keessatti harcaatiin hin jira jechuudha. Hojiin waajjira bulchiinsaaf nageenyaatiin amma hojjetamu gama nageenya mirkaneessuutiin akka godina Arsiitti hojiiwwan baay'eetu jira. Rakkoo nageenyaa hamaatu jira. Gara kanaan sochiiwwan jiran kana tasgabbeessuudhaan hojiin deelii gara bulchiinsa nageenyaatiin hojjetamu. Kanaaf gahee hojii gara kanaan itti kenname kana sababa rakkoo nageenya godinicha keessatti hammaatee asii achitti argamu kanaan hojii kana ofitti fudhatanii akkaataa yaadama koreen kun bu'uureffatan rangochuu irratti harcaatiin hin jira waan taateef kuni fuula duraaf marii idileessinee wajjin mari'annee rakkoon nageenyaa illee jiraatu hojiin kun hojjetamuu akka qabu hin yaadama waan taateef irratti hojjennee kana qabsiisuu qabna waan jedhu qabna jechuudha. Akka godina keenyatti hawaasni hubannoo bal'aan argatee jira. Malaammaltummaan yakka ta'uusaa already beeka hawaasni. Uummanni beeka. Malaammaltummaan gocha jibbisiisaa ta'uusaa gocha hojii misooma gubbaatti gufuu taasisu ta'uusaa hawaasni akka hubatu godhaa hin turre jirra. Gaheen hawaasaa malaammaltoota saaxiluu qaba. Of keessa saaxiluu qaba. Ragaa irratti bahuu qaba. Qabeenya isaanii eeruu irratti kennuu qaba. Qabeenya akka miliksine maqaa namaatiin akka hin kennine qabeenya isaanii akka irraa deebi'u akka irraa galii ta'u saaxiluu qaba jechuudha. Hawaasni irratti gahee isaa bahachuu qaba. Akka mootummaatti illee wanti irratti hojjetamuu qabu keessaa tokko kana jechuudha. Hojiin mootummaa hojimaata isaa eegeetiin akka hojjetamu mootummaa irratti hojjechuu qaba. Ilaalcha hawaasaa jijjiiruu qaba. Hawaasa irratti hojjechuu qaba. Hawaasa qaruu qaba. Hawaasa malaammaltummaan hin badhaadha jedhu akka hin horatamne ilaalcha hawaasaa gubbatti manneen barnoota irraa eegaleetiin akka mootummaatti illee dirqama isaa bahuu qaba. Malaammaltoota immoo seeratti dhiyeessuu qabeenya isaanii akka irraa dhaalamu godhu irratti akka mootummaatti illee hojiin kun irratti hojjetamuu qaba ka jedhu yaada akkasii qaba jechuudha.
Waa baay'eedha kaafnee kan ilaalle malaamaltummaa ittisuu fi to'achuudhaan wal qabate jechuudha. Akkuma waliigalatti jechuudha dhaamsa waliigalaa kanneen akkamii qabdu? Akka waliigalaatti qaamoleen haqaa yeroo baay'ee maaltu jira? Sodaatu jira jechuudha. Yakkoota malaamaltummaa kana qoratanii seeratti dhiyeessuu duuba sodaatu jira. Sababni isaa kallattiidhaan namoonni dhimma kanaan tuttuqaa qaban abbootii qabeenyaa waan ta'aniif abbootiin qabeenyaa kun ammoo humna qaban kana hunda mobilaayiz godhanii nama waa qoratu nama seeratti waa dhiyeessuu deemu kana humna qaban kanaan miidhaa kallattii adda addaa geessuu danda'aman jedhamee waan sodaatamuuf kallattii kanaan ogeeyyiin kenna harka kennachuun qabanii cichanii irratti falmanii waan kana bu'a qabeessa gochuu irratti hojjechuu qabanii kan jedhu gama kiyyaan dhaamsa qaba. Kanaan ala namni tokko yakka raawwate irraa ammoo fayyadamuu hin qabu waan taateef namni karaa qaxxaamuraatiin yakka raawwatee yakka kanaan bu'aa ikonoomikaalii bu'aa guddaa argate waan yakkaan argate kanarraa waan yakkaan horate kanarraa fayyadamaa ta'uu hin qabu waan taateef kallattiidhaan qorannoo yakkaa keessatti galmee qofa qorachuu osoo hin taane galmeewwan qoratanii seeratti nama dhiyeessuu yookaan shakkamaa mana sirreessaa galchuu himatanii mana wannoo galchuu osoo hin taane nama san inkaapaasiteet gochuu bakka inni duraan tureetti deebisuu. Bakka inni duraan tureetti haala kamiin deebisnaa? Fakkeenyaaf qabeenya bu'aa yakka malaamaltummaa kana qabeenya inni yakka kana raawwatee horate kana dhoorkisiifnee adeemsa seeraa eegnee mootummaadhaa galii akka ta'u gochuu. Hojii bal'aadha godinni keenya gama kanaan ka hojjete. Qabeenya inni malaamaltummaan horate kana qofa osoo hin taane qabeenyummaan inni malaamaltummaan horate illee yoo hin jiraanne miidhaan inni sababa yakka malaamaltummaa raawwate kanaan mootummaarra ga'e yoo taate yoo jiraates qabeenya dhuunfaa nama kanaarraa miidhaan mootummaan irra gahame sun kompanseet ta'uu qaba. Mootummaan daamejii sana argachuu qaba waan ta'eef. Kana raawwachiisuudhaaf qabeenya dhuunfaa isaa adda baasanii miidhaa mootummaarra ga'e kana qabeenya isaa adda ba'e kana dhoorkisiisanii adeemsa seeraa eeganii miidhaa mootummaarra ga'e isaanii waan walgitu keessa adeemsa seeraa eeganii gurguranii mootummaadha akka galuu fi miidhaa mootummaarra ga'e san kompanseet gochuu akka qabanii fi kallattii kanaan hojiin hojjetamuu akka qabu. Amma galmee mogogaa qoratanii nama himatanii mana sirreessaa galchanii gaafa achi gabba'u namichi kuni miliyeenaruma duraan ture san ammallee yoo ta'e kaayyoon hojichaa kaayyoon seerichaa illee galman gahu namni illee irraan baratu. Ultimately waggaa 5 6 10 hidhamee mana sirreessaa taa'uu danda'a. Miliyeena 10 hate yoo ta'e kanaan dura miliyeena 10 isaa kanatti gabbaa jechuudha namni kun. Kun still amantaa uummanni waajjira keenyarraallee qabu akka waliigalaatti hawaasnummaalleen waajjiroonni fi qaamoleen haqaa kun dhimmoota akkana kana seeratti dhiyeessanii namni irraa barataa jira waan jedhu kanallee gaafii keessa galcha waan ta'eef namni bakka duraan ture sanitti deebi'uu danda'uu qaba. Qabeenya isaa dhorkamee irraa fudhatamee mootummaa galii ta'uu qaba kan jedhu kana qabachuu akka waliigalaatti. Malaamaltummaa jechuun gocha naamusummaati. Gocha alseerummaati. Gocha jibbisiisaadha. Yakka hawaasa gubbaatti raawwatamudha. Yakka uummata gubbaatti biyya gubbaatti raawwatamudha. Kanaaf hawaasni kallattii kamiinuu gahee isaa bahachuu qabaadha. Gocha jibbisiisaa kana saaxiluu keessatti, ittisuu keessatti, eeruu kennuu keessatti, ragaa irratti bahuu keessatti hawaasis mootummaan gahee isaa bahachuu qaba. Hoo ka biyyaaf yaadamu taate hawaasa foyitii kan yaadamu taate namuu malaamaltummaa ittisuu qabna, hir'isuu qabna, ofirraa balleessuu qabna ilaalchi jedhu horatamaa deemuu qaba yaada jedhu qaba. Itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa godina Arsii Lixaa obbo Abbee Haajii akkasumas itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa godina Arsii obbo Kamaal Abdaa hojiiwwan malaamaltummaa ittisuu fi to'achuuf taasifamu irratti ibsaaf yaada bal'aa waan nuuf kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Mullee galatoomaa isiniin jenna. Akka godina keenyatti qabatama jiru akka ibsisanii kennu nu affeeruu keessaniif galata guddaa isinii qabna. Hayya daawwattoota keenya qophiin alangee magaalaa Adaamaatti argamuudhaan hojiiwwan malaamaltummaa ittisuu fi to'achuudhaaf godina Arsii fi godina Arsii Lixaatti hojjetamaa jiru irratti qopheeffanne kanama hangammaa ture mariisisaa kan sin wajjin ture ammoo ana Haayiluu Miidhagsaati marii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.